Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabeechaa. Kun chaanala keessan Sofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii baakgiraawundii suuraa keessanii jijjiiruu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkuma suuraa irratti argartan teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii aappii teelegiraama baay'een keessan ni beektanii isa qofa fayyadamtanii akkamitti baakgiraawundii suuraa keessanii kan fokkisaa ta'e yookaan kan isinitti hin tolle irraa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa baay'een keessan akkuma beektan teelegiraamni namoota wal quunnamuudhaaf qofa nu fayyada jettanii warroonni yaaddan ni jirtanii. Garuu bin teelegiraama wantoota akkanaa kanaafillee akka isin fayyadu har'arraa kaaftanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Guutumaan guutuutti viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii suuraa bakka fokkataa ta'e yookaan bakka isin hin barbaachifne yookaan dugda duuba suuraa keessanitti wanti argamu wanti isin hin gammachiisne yoo jiraate akkamitti teelegiraama qofatti fayyadamtanii suuraa keessan irraa baakgiraawundi irratti wanti argamu irraa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun dagatanadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti akkamitti aappii tokko malee teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii suuraa keessan baakgiraawundii isaa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Baakgiraawundii suuraa keessanitti kan argamu wantoota fokkataa hin taane yookaan bakka hin taanetti suuraa tokko ka'uu dandeessanii. So baakgiraawundii keessan irratti suuraa keessan irratti wanta argamu tokko teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii aappii tokkotti osoo hin fayyadamin akkamitti ofirraa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Suuraan ani qopheeffadhe isa kanaadha. Mee sirriitti ilaalaadha. Baakgiraawundiin isaa maal akka fakkaatu sirriitti ilaalaadha. Isa kana qopheessee jira suuraan kana. Suuraa kana baakgiraawundii isaa aappii tokkotti osoo hin fayyadamin baakgiraawundii isaa kana akkamitti balleessuu akka danda'u teelegiraama kan koo qofatti fayyadamee isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Egaa suuraan ani qopheesse kana baakgiraawundii irratti wanta argamu argaa jirtanii baakgiraawundii suuraa keessanii kamiyyuu irratti wantoota fokkataa ta'anii fi isin hin barbaachifne yookaan wantoota ija namaatii fi namatti hin tolle teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii irraa barreessuudhaan suuraa miidhagaa ta'e argachuu ni dandeessanii. Teelegiraama keessanii seentanii aappii teelegiraama keessanii seentanii ani teelegiraama pilaasitti fayyadamaa isin teelegiraama noormaalatti ta'e fayyadamuu dandeessanii. Isteeppiin isaa tokkuma teelegiraama keessanii seentanii ergasii bakka sarchii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo barreeffama yookaan bootii iskiriinii irratti ani isiniif barreesse kana barreessitanii iskiriinii irratti isiniif barreessee jira aateettanii barn wal qabsiiftanii barreessitanii bifuma iskiriinii irratti isiniif barreesse kanaan booteettan dhumarratti. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan isa jalqaba irratti argamu aayikanii isaallee sirriitti ilaalaadha. Barn baakgiraawundi kan jedhu kanaadha. Egaa bootii kana haala kanaan teelegiraama keessa irra seentanii bakka sarchii irratti erga barreessitanii booda egaa bootii kana isa jalqabaa kana irratti kilik gootan. Yeroo jalqabaatiif garanatti yeroo dhuftan start kan jedhu jira. Start kan jedhu kana kilik gootan. Taansuudhaan sitting kan jettu jirti asitti argaa jirtan jedhee yaada sitting ishee jettu kana kilik gootan. Sitting erga tuqxanii booda immoo dhaggeeffattoota kan koo change service kan jedhu jira. Change service kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo benzin kan jedhu jira. Benzin kan jedhu jira. Isa benzin jedhu kana irratti kilik gootan. Ergasii immoo al tokko as dhuftanii back kan jedhu jira. Back kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo bakka suuraa itti qopheessitan gaalaarii keessan irraa fudhachuudhaaf dhuftan kan mallattoo gaalaarii argamtu kana kilik gootan jechuudha. Suuraa keessan kan qopheeffatan fudhachuudhaaf. So suuraa qopheessee jira. Suuraa duratti argitan san an gaalaarii kan koo irraa ni fudhadha jechuudha. Asirratti kilik godha. Egaa suuraa kana ni filadha. Egaa suurichi isa kanaadha. Mallattoo seendii asitti argamti. Ishee kana kilik godha. Egaa suuraan garanatti dhufee jira. Akkuma argartan sekendii muraasaaf ni eegdanii asirratti poroosas irra jira. Sekendii muraasaaf na eegaa isiniin jedha. Egaa haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Suuraan kan koo ka jalqaba isa kanaadha. Isa immoo baakgiraawundii irraa remove naa godhe asirratti argaa jirtan jedhee yaada. Isa mallattoo daawunloodii kana kilik gochuudhaan daawunlood gootan. Akkuma asirratti argartan daawunlood gochuu irratti argama. Akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo daawunlood naaf godhee jira. Suuraa kanarratti bakkuma amma asirratti argisiisaa jiru kanarratti kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argartan baakgiraawundii irratti kan dura inni duratti irraa badee jira jechuudha. Suuraan kan koo qofti haala kanaan hafee jira jechuudha. Bifa kanaan egaa suuraa kana gara gaalaarii kan kootti seef godhachuu yoo barbaade immoo asirratti mallattoon sadii yookaan tuqaan sadii ni jirti. Ishee kilik gootanii
Ergasii save to gallery kan jedhu jira. Save to gallery kan jedhu kana click gochuudhaan gara gallery kan kootti save godhachuu ni danda'a jechuudha. Mee amma immoo dhaggeeffattoota kan koo gallery kan koo keessa seenuu fi seenuu dhabuu isaa haa ilaallu. Gallery keessa ni seentu. Egaa suurichi isaa amma screen irratti argartan kanaadha dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan background isaa irraa remove godhee jira. Suuraa kamiyyuu Telegram keessan qofatti fayyadamtanii bifa kanaan background suuraa keessanitti kan argamu wantoota fokkisaa ta'anii fi background suuraa keessanii irratti wantoota argaman hundayyuu balleessuu ni dandeessanii haala kanaan. Suuraa keessan background isaa irratti wanta argamu hunda balleessuu ni dandeessan. Video kan koo kanarraa irraa akka barattan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti umuree jira. Warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda video haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deemina. Horaa bulaa.